Akkan si dhaggeeffadhu barbaadda taanaan onneen koo maaliif barbaachise? Waan natti himtu qalbiidhaan si dhaggeeffannaan hin ga'u? Filannoon ati qabdu tokkoo fi tokko cancana kana mukatti gaadii moo harka kootti maradhu? Kan keessa kan filattu? Yeroo qoosaa booda siif kennina. Ekeraan kee jamaa jiru. Jamaa du'e keessa maqaa kun dha'ee muka kolfana godhi. Gurra kee jalan dabarsa miti. Kuna kee kachiisaaf jechuudha. Yeroo taanutti garuu gurra kee jalan dabarsatu hin taane adda kee walakkaatti dhukaasee mataa keessa irra facaasa. Maalan si godhe? Maaliif na ajjeesuu barbaade? Akka karaan itti fufta taanaan ajjeeseetanis boqochiisatu hin taane arraba keessa irraa mureetanin jiraatti si ajjeesa. Waan godhe jedhamte qofa godhe. Kan na gaafachuu dhuftes dursee bareera. Bagadam! Maal hojjechaa jirra? Anaafuu maanaa galaan jiru. Anis hin barre. Wanti taa'aa jiru bitaa namatti gala. Hin beeku yeroo jettu. Hin beeku jechuudha akka. Wanta ati beektuun alatti wanta hin beeku maaltu jira? Shirri wayii waan hojjetamaa jiru sitti hin fakkaatu? Hin beeku garuu garaan koo baay'ee na sodaateera. Kan kee sodaa qofaadha. Ani ergan baaxii mana ilaalaa buluu eegalee tuttureera. Guutummaan manichaa garuu shakkii isaa sirra bulfateera. Dhugaa moo akkas taanaan walii galticha maaf maqaa kootti hin jijjiirre? Qoosaa jirtaa? Situ qoosaa jira malee ana miti. Hojichi karaa kee akka dhufe faa waan dagatte fakkaata. Lami. Wanta amma dubbatte kana irra deebitee kan dubbanne. Ana mataa koo dabalatee hojiin kun karaa kee akka dhufetti beekna. Kanaafuu harka keessaan qabu naan jechaa jirtaa? Akkasiin jechuu koo miti. Hariiroon koo of kee bakkeetti. Jechuun koo qofaatti. Amma garuu piroojeektii kana of dandeessee xumuruu qabda. Dhiphuu kana hundumaarra maaliif walii galtichuma addaan hin kuttan? Lammi. Maaliif akkas jetta? Hojii kana keessaa fayyadamaa naanaaf si caalu kan biraan jiraa? Akkasumallee bubbeen hamaan dhufu jalqaba irratti naaf siin fudhatee deema. Maal jechuudha? Naaf hin galle. Amma sadhiisiitii gaaffii obbo Guutaan si gaafataniif of qopheessi. Anaaf ati boodatti deebina.
Gaariidha. Noora. Egaa calqabnu? Amma hojjetoonni kaan dhufanitti asumatti marii keenya taasifna jenne. Amma ammatti hojii hojjettan baay'ee gammadeera. Kanaaf hundi keessanuu galatooma. Itti aansuudhaan hojiin amma ammatti hojjetamaa deemuun kun akkamitti ilaaltanis? Hangama kootiin baay'ee jaalladheera. Namoota biraafis carraa hojiin uuma. Kanaaf iyyuutti milkoofna jedhee mana abdadha. Inni gaariidha. Garuu hojii amma ammatti hojjetame kanarratti gahee kee sirriitti baateerta? Eeyyee. Ana amma hin danda'uuf hin qusanne. Egaa jalqaba warra kaanii yoo ilaalle dhaabbanni kun hojii gurguddaa hojjechuudhaan beekama. Kana malees inuma ati hojii haaraa qabattee nuu dhufte. Hanga irratti hojjetaa qaxalee akka keetiin agarre. Hojii fakkeenyummaa qabu nu hojjette. Mee hariiroo isin lamaan gidduu jiru hojii haaraa dhaabbata kana akka itti fiddee nuu ibsuu dandeessaa? Eeyyeen sirriidha. Inumaayyuu anis carraa kanaa waan kana baruu barbaada. Maaliin callistee dubbadhu malee? lakki calliseetii miti. Xiqqoo gaaffichumatu gaaffii natti ta'eetudha. Akkamittiin wanta ati beektu gaaffii sitti ta'a? Jechuun koo gaaffiin kun irra deddeebii natti ta'eetudha. Tole erga jettanii akkuma kanaan dura isinitti hime addatti wanta beeku tokko illee hin jiru. Ani kan si gaafadhu hamaa biraa yaadee yookaan hojichi hojii gadhee ta'eetu hin taane dirqama waan hin beekuu qabuuf. Kanasitti immoo nan barbaachisu. Kanaafuu hariiroo akkamiitiin yookaan eessatti wal beektu? Durumarraa kaasnee wal beekna turre. Akkas taanaan iccitiisaa sirriitti beektaa jechuudha. Iccitiisaa beekuu baaddus kan nuti wal beeknu garuu waggaa 2 dura. Ani immoo erga biyyatti deebi'ee ji'a muraasa ta'uu isaan beeka. Naaf hin galle maal jechuudha? Lakki inni isin jechaa jirtan kun nama biraa ta'a. Malee hojii tokko wajjin hojjechaa turre. Akkas taanaan qaamaan dhufee xalaa walii galtee sana galchuu qaba ture miti? Akkas miti? Ati garuu abbaan dhaabbatichaa too jiru bakka bu'aa kamiin hojicha gara keenya fiduu kan dandeesse? Wanta kana seenaa waliin irratti haasa'aatii adeemsa jiruun xumuraa jedheen ture. Wanti argaa jirru garuu gaaga'ama biraatti deemaa jira. Kanaafuu waliigaltee kana diiguufillee ragaa gahaa qabaachuu qabna. Afachaa malee waliigalteen akkamitti diigama? Kunuunumaafuu qaanii dabala. Kanaafuu deebiin ulaadhu qabu. Seena waan kana tun qulqulleeffateen akkamitti hojiirra akka oolu taasiste? An akka kana fageessee yaanne. Dabalataan immoo hojiin akka hojjetamu waan an barbaadeef ragaa lammiin dhiyeessees amansiisaa waan ta'eef hin gara hojiitti seene. Naaf hin galle garuu maaltu ta'e? Wanta ta'e walumaan dhageenya. Garuu osoon qulqulleeffatiin sadarkaa kanarra geesse jechuudha. Si amanuun narra hin turre. Akkas hin jedhini. Rakkoon jiraatee miti. Jiraatus hin furu. Akkuma irratti mari'annu barbaadeetan. Seena. Mana kana keessatti gaheen kee maaliin? Hooggantuutti aantuudha. Teessoo kee beekuun gaariidha. Garuu teessoo ati irra teesse irra taa'amee maal akka hojjetamu waan beekte natti hin fakkaanne. Kan kennan dhibu. Dogoggorri addaan uume maalidha? Hojii koo yoo ta'e sirnaan hojjechaa jira. Kanarraan kan hafe wanta addaa maaltu jira? Hammaaf haa ta'u. Garuu gatii teessoo irra teessee hojjettuu sana yoo beekte gaariidha. Lammi ammas eegan jira. Namichi ji'a 6 asitti jiraachuun isaa beekame waggaa 2 dura eessatti akka beektu natti hima. Akka carraa hoteela tokkotti wal argine. Otuma teenyee taphannu immoo waa'ee sanaaf kaase. Ergan dhaabbata kana galee booda immoo
Maal dhaabbanni kun akka hojjetu itti himee jennaan nu waliin hojjechuu akka barbaadu naaf kaase. Sana booda riqicha taateef jechuudha. Obbo Guutaa, wanti kun dhoksaa gara biraa of keessaa qabamu. Isa naa dhiise. Waan cimaa miti. Waan hundaafuu tokkoon keessanitti wanti deemaa jiru jira. Of eeggannoo godhaa. Kana booda waan gootan tokkoon isaa irratti itti xiyyeeffannoo godhaa. Dhaabbanni kun fira hin qabu. Aniyyuu mataan koo dhaabbata kanaaf fira miti. Boru kuffisuu danda'a. Kanaafuu waan kana asuma irratti cufnee gara marii keenya biraatti darbu. Ifama. Nan barfadhe. Rakkoon qabu. Wanti ajajadhu maaltu siif haa dhufu? Lakki. Baay'ees turuun barbaadu. Nan deema. Namni kamaamaa ta'uu danda'a. Garuu gadda waliin jaallatu. Kanaaf jajjabaadhu. Nan jabaadha. Silas maal gochuun danda'a? Qooda Rabbi namaaf kenne didu. Ishoo jedhanii fudhachuun ala uumaa gochuun danda'amu. Miirri keenaaf gala. Bu'aa baay'iiwwan kaleessa keessa darbitee as keesse har'a irra teessee yoo yaadattu nama dhukkubsa. Sun garuu akkuma jirutti ta'ee gadda kana jijjiiruu hin danda'u. Boora. Sitti hin dhaga'amii yookiin hin gaddisiin hin jedhu. Garuu miira kana dandamattee boruu kee irratti akka fuulleffattuun siif dhaaba. Yaadatu nama dhiisuun malee yeroo yaadattu immoo godaannisa baay'eetu sitti dhaga'ame si dhukku. Dhoksaawwan jireenya baay'eetu na kulkulee akkan jabaadhu osoo hin taane akkan gaddu na taasise. Malee gaddeessi yookaan yoon jabaadhu baadhis maal hin godha? Jabaadhu malee. Kanan jedhu seenaa maatii kee wal qabatu kan biraa qabda. Seenaan maatii akkamitti dhabameetteeti? Wantoonni ati dubbattee baafachuu hin dandeenye. Namatti himattee dhageessifachuu yookiin immoo wal'aansootti hin qabdee mo'achuu kan hin dandeenye baay'eetu jira. Abdiin kutiin atan mallee dargaggeessa. Kana booda waan amma ittiin kulkulfattu kana ijaa ba'uu dandeessa. Keessumaa immoo maatii kee hafaniif hambaa taatee hafta. Kun kan ta'uu danda'u garuu yoo jabaattee gadda kana dandamatte qofaadha. Kana booda jireenya nan jiraadhu hiika maaliinaaf qaba? Wanti hunduu harmee koo waliin darbe. Sagalee ishiitiin hin jiraachaa ture. Abdiin qaba jedhee lakkaawwadhu. Harmee koo turte. Amma garuu wanti hunduu abjuu ta'eera. Jabaadhu. Ani samman danda'e ishii bira hin jira. Akkas taanaan rakkoo walxaxaa keessa jira jechuudha. Amma kana waan nama yaaddeessu hin qabu. Shakkiidhuma keessa galeena malee. Turtii waggaa amma kanaa booda akkamittiin deebi'uu danda'e? Isinuu akka inni deebi'u beektu turtanii? Ani yeroo sana yooman kana yaade. Ammas garuu waan hin bareen qabu. Isa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu maqaanuma isaa arginaan duubatti deebi'ee yaadadhe malee. Edaa isa ta'uuf dhiisuu isaan barree? Eeyyeen barre. Maqaanuma isaa waan hin argeef xiqqoo bitaanatti gale malee. Maybe dhaabbatichi maqaa isaatiin fayyadamee ta'uu danda'a. Akkasumatti hin fakkaatu. Akkas taanaan tarii chaappaan isaa jiraachuu danda'a.
garuu mallattoo isaa eessaa fiduu danda'u? Hidhaa akkamiiti? Karaa biraa haala kamiin qulqulleeffachuu dandeenya? Yeroo fudhata malee karaan hin dhabamu. Ani kan hin jedhu namichi bifti isaa akkam? Nama ga'eessa. Areednii fi rifeensi isaa kun arrii baay'ata. Coraan isaa akkami? Qallina qabaa? Eeyyee nama furdaa jedhamu miti. Isuma biyyoo sibattee kaate bakka jirtutti jiraatti si waaddee ekeraan kee akka mul'anne qilleensa irratti si bittinneessuu qaba. Ammas sin dursa malee nan dursitu. Obbo Guutaa. Isaa? Eeyyee isa. Jechuun koo isaa wal fakkaata malee isaa miti. Maalumaafuu atis gara hojii keetti deebi'e. Tarii yoo dhufe garuu naaf bilbili. Jedhi nagaan oolu. Maraammartuu keessa galanii runaan jedhika. Kun maraammartuu qofaa miti. Dha'ichumti cimaa wayiyyuu waan galeedha. Inuma eessatti beektaa? Hariiroo akkamii waliin qabdu? Qofaa waan isaan jedhanii nan gaafatiin hin jiru. Waa'ee hojii irraanfataniiru. Waa'ee makee qofaa na gaafachaa oolu. Anaan kan na ajaa'ibe garuu namni akkamitti waa'ee nama hin beekne tokko ji'a tokko guutuu haasaa. Nama dhibaaf. Maarree warra akkasiin jedhuun firii wayinii funaanuu laga bu'een achitti wal bareenyattuu nire. Amma qoosaa dhiistee maaliif sababa qabatamaa tokko natti hin himtu? Sababa akkamii? Waa'ee kee baruun barbaada. Yoo xiqqaate gaaffiiwwan namoota kanaa deebisuudhaaf illee waa'ee kee beekuun qaba. Malee miilla tokko irraa rakees miilla tokkoon immoo lafa gogaarra dhaabbadhee itti fufuu hin dandeenye. Maali yaadda jeeti? Isa kam wayya? Miila lamaan haree keessa dhaabachuu moo lafa gogaarra dhaabachuu si wayya? Kamtu dursa isa bukeetti dhufu? Ammatti kanan filadha siin jechuu hin danda'u. Garuu itti fufeessi waliin hojjechuudhaaf waa'ee kee beekuun qaba. Amma namni hunduu waan irratti xiyyeeffate fakkaata. Akkuma tu beektu manichi mataaf miilli isaa wal jala darbeera. Ganama walgahii irratti ani waggaa 2 duran beeka jennaan jaarsi immoo ani immoo jiraachuu isaayyuu ji'oota murtaa'e duran beeka. Sana dura jiraachuu isaayyuu hin beeku naan jedhe. Anaan waan na ajaa'ibe garuu biyya biraa deemtee dhufaa jirta moo wanti adeemaa jiru kun maaliin? Elaa. Amma kana si ibsuudhaaf yeroo inni qabu gahaa miti. Waan hin beekne tokko yeroo gaafatamte hin beekne jettee himuudhaaf shaakaluu qabda. Kana qofa otoo hin taane immoo waan baruu fi waan baruu hin qabnes adda baasiitii bare. Sababa akkanaa kaasnee walitti himaa hojii hojjechuu hin dandeenyu. Elaa. Waan ajajamte qofa hojjedhu. Erga jettee haa ta'u. Akkas wayyee. Mataaf miila isaa wanta qabnu wallaalle. Obbo Guutaanis kana jedhee shakkii sana namatti himu. Wanta hundarratti ija shakkiitiin wal ilaaluu qofate. Kun hundis duubatee erga xumuramee dhuftee miniati? Maarree osoo boqonnichi natti hafeera ta'e. Kana duuba harki seenaa waan jiru sitti fakkaata? Lakki.
wanti dhufu hundumtuu hunda keenyatti dhufa. Akkamitti akkas gooti? Qalbeeffannaatii waa laaluun gaariidha. Kaleessarraan baratu taanaan har'issi gala. Kanaafuu har'is dhibboo walxaxaa fidee dhufeera. Ofiin gatii. Garuu akkasumatti of dhibbise malee dhimmichi adda ba'ee hin beekamne. Kanaafuu wanta dubbannus wanta dhiisus nu wallaalle. Keessumaa ammatti immoo nama shakkitee nama amantus wallaalchisa. Inni dhugaadha. Obbo Guutaan garuu waan beekan maaliif keessaa baasan sitti himne? Salphaadhaan aan jedhe nama shakku tokko qaba. Maqaan wal fakkaannaan tarii isatu deebi'ee dhufee jedhee sodaateeti. Akkas taanaan kiyyoo keessatti kufoosaati. Waan beeku keessaa baasee sitti himu qaba ture. Sodaan isaa dhugaa taanaan booda nafaafi jetteeti. Akkanatti fakkaatutti eenyummaa nama sanaa baree dhabamsiisuu barbaadan itti fakkaata. Sin dhiphise miti yaaddoo kun sitti qoodadha jedheen si deeqe. Dhiphina maalii jetta? Wantichumatu bita namatti gala malee. Hundaafuun dhiphatiin. Dhugaan isaa yeroo fabeetti irratti mari'achuu wayya. Lafa duwwaatti of jeequun qabna. Garuu immoo akkuma siin jedhee waan hundumaa shakkuun gaariidha. Haa ta'u. Nama waliin beellama wayiin qaba. Siin bilbila. Tole. Jedhu. Duraan adda? Lakki. Na eegaa jiru. Dhageessanii? Waa'ee lammiitii? Maarree? Dhugaa jiru dubbachuu moo hojjetaa gidduutti burjaajii uumatu irra sirriidha? Baay'ee nama dhiba. Kun gocha eessatti iyyuu ta'e hin beeknedha. Namni dhugaa bira ga'e tokko sana booda murtoo fudhachuu qabu fudhata. Yookiin immoo wanta ulfaataa ta'e dhimma hojjetaa fi hojjechiisaa laallata taanaan ilaaf ilaameedhaan rakkoon akkasii nu mudateera furmaata barbaaduu qabna jedhama. Malee addunyaatti waan dhugaa isaa hin beekneen yaadatti nu galchanii hojii gaagabu sirrii miti. Ani duraayyuu ayyaanni koo gurbaa sana hin jaalladhu. Yeroo xaalayaa fidee dhufee natti kennee deemu haasaan isaa sirrii hin turre. Amma dubbii lammii bira waan jiru natti hin fakkaatu. Mucaa lafa duwwaatti ofumaa asifachi bubbutaa jirra. Amma maaltu deemaa jira? Asaa isaaniirraa waan hubatti qabda? Inni namaaf hin galu. Garuu akkanatti fakkaatutti rakkoon jaarsuma bira jira. Jaarsi maal godhe? Maaltu walitti fidas? Akkana asaa isaaniirraa hubadhetti maqaatu nama kanaan dura walitti bu'anii waliin wal fakkaata. Nama akkamii? Abbaan isaa eessa jira waan kana hin dubbanne? Ofumaaf dubbii gara dabarsan ta'a. Amma namichi sun waan deebi'ee dhufe natti fakkaata. Akkas taanaan lammiin funyoo namichi ittiin nu gaaguruuf nutti ergan jettaniire. Callisi maqaa namaan dhayin. Kun isaantu natti himatu hin taane. Shakkiin asaa isaaniirraatii hubadheedha. Dubbiin gara hin taanetti deemaa jira. Anaan kan na dhibe. Rakkoo dhuunfaa kana waliin walitti fiduu maaliif barbaachise? Erga sababa shakkiitiin raafamuu keessa gallee ji'a tokko darbee jira. Waan raajiidha. Akkamitti walitti hin dhufu? Dubbiin kun dhuguma taanaan namichi godaa osoo hin taane gubbaarraa gaditti eegale. Akka hin jirreetti dhabamsiisuu barbaadeeti. Kana gurra seexanaan dhagayin. Maaloo callisaa? Amma yaadni gaariin meeqatu jiru akkamitti yaadni kun isiif dhufa? Amma nun waan ulaaraa irratti xiyyeeffachuu qabna. Dhugaa jette. Dubbii bakka inni dhufee hin beekamne waliin dhiphachuurra hojii keenya irratti yoo xiyyeeffanne gaariidha. Eessa deemuuf? Anis hojii koo eegala. Maal? Asumatti bakkee hojii kee? Bakkeettis wallaansa wayii eegaleera. Isa deemu.
Maaliif? Eessa deemu? Lammii hordofa. Maaliif? Shakkii qaburraa keeti. Akkasii? Yaa Boora, ati bakkuma akkasii qofa jaallattamti? Maal qaba haruma qofaaf kaaffee yoo dhufte ta'e? Harmee kee dhabuu keetti baay'ee gaddeera. Hammam garaagarummaa yaadaa qabaannullee gaddi kee baay'ee natti dhaga'ameera. Hundaafuu jabaadhu. Tole an jabaadha. Galatoo. Sadarkaa yaadaatti si biran jira. Waan barbaaddu jiraannaan na gaafadhu. Galatoomi. Ammatti masirraan barbaadu. Garuu waa tokko sirraa barbaada. Maalidha? Waan hin danda'u taanaan rakkoon qabu. Yeroo kanatti nama na barbaachisa. Nama akkamii? Nama yaada koon irraa guddatu. Nama dhukkuba keessa kootti baasetti maddu. Nama miira kosa dhugaa wajjin haasa'uun barbaada. Namni sun eenyudha? Nama itti siif himuu danda'udha? Lakki. Namatti naa himuu dandeessu miti. Erga akkas ta'an akkam godhee si gargaaruu danda'a? Namni sun si. Ofii kennaa kenniti qalbiin na faana ta'e. Boora, gadda kana keessa teessis ni qoosta? Akkamitti miirri akkasii siif dhufe? Qoosaan jiru dhugaa kooti. Yeroo hunda sagalee harmee kootitu oolmaa fi bultee koo bareecha ture. Tarii guyyaan kun darbee anis ishee waliin guyyaa tokko jireenyi koo gaggeessa jedhee abdachaa ture. Anis sanaaf hin carroomne. Amma wanta hundumtuu natti barfateera. Ilaa Boora, yeroo kana waan kana yaaduun qabdu. Gadda harmee kee fixattee jajjabaattee galma kee irratti yoo xiyyeeffatte waan yaadde milkeessuu ni dandeessa. Kanaaf galma koo irratti xiyyeeffachuudhaaf baay'ee na barbaachista. Akka nama tokkotti waan irraa eegamu jedhee yaadu hundaan si bira dhaabbadha. Garuu gama hariirootti na hordoftu sanaaf taanaan dhiifama. Homaayyuu siif gochuu hin danda'u. Atis garaa natti jabaatte jechuudha. Qofaatti yeroo nafu sin gaddisiisu. Akka nama tokkotti na gaddisiisuu dhiistee miti. Garuu immoo karaa dogoggoraa filatte. Hundaafuu jabaadhu. Hello. Hojii sana maalirraan geesse? Egaa anuma gaariidhaan si deemaa jedheen abdadha. Ibidda riphee ciisuu ta'u tuttuquu baattee siif wayyuu. Oo. Leenca riphee ciisuu sareen to'achuu barbaadde jettee natti mammaaksuuf hin se'a. Ammoo waan tokko goone maal sitti fakkaata? Akkasii galetti fudhadhu. Ana guutaa waliin utuu wal gaarreeffachuu baatte sii wayya. Dabalataan immoo dhimminsii walii galtee godhu tokko iyyuu hin qabu. Hayi guutaa. Yaadattaa garuu cabana cabsite. Meenetti karaarra dhufte gaafa yaadattu siree namti irra ciiftee bultu sirriitti si fudhatee tirriba gaarii raftee bultaa. Maaddii keetti yoo dhiyaattu nyaannati yaaddu itti gammaddeetuma siisifaa. Maal abbaa keessi galche? Itoon carraa akka kaleessaa argadhe ture. Dhiiga keessatti addeessa jiru. Kana biraan immoo harka kee alafgachaa
akkati dhiiga kee dhugduun si taasisa. Hiyyee. Naamani wanti baay'ee si milkaa'eera. Dhugumattee garaan koo biyyoo dachee kanarraallee akka qoodan arganne gootee naa awwaalteetta. Har'a garuu sun hunduu raawwateera. Galma dukkanaa keessa na diiguudhaaf anis har'a hojii koo eegaleera. Tokkoon shira keetii coopha dhiiga keetii nan lakkaa'ee sirraa fudhadha. Eeyyeen. Hello. Hello. Amanuun namatti ulfaata. Hariiroon keessan akkas daddacite jechuudha. Eeyyeen. Utuu naangoon ittiin seera uumaa jijjiiru jiraateeti. Guyyaa sanan galmee waaqarraa haqa ture. Tasgabbaa'e. Kaleessarraa bu'aan argamu quba of nyaachuu qofa. Waaqa duukaa wal mormuun immoo seexanaan foon taane. Jireenya jiraannu keessatti maal akka na ajaa'ibu beektaa? Maalidha? Kaleessaatu na ajaa'iba. Namoota baay'ee keessumaa namoota gurguddoo bira teessee qalbiidhaan osoo isaan dhaggeeffatan kaleessarra dhaabbatanii daawwitii har'aan of ilaalaa waa'ee booruu sitti raagu. Namoonni kaleessa isaanitti gammadan baay'ee xiqqoodha. Namni hunduu kaleessa akkasin ture, kaleessa akkasin dabarsee jedhee gaabbiidhaan haasa'a. Kaan immoo imimmaan ija keessa galagalee lapheen cabee sitti haasa'a. Walumaa galatti kanan sirraa argaa jira. Kaleessutuma seenee hawwii kooti. Yeroo tokko immoo callisee gaafa yaadu akka lafaan guutee nama harreeffan dhoorran irraa jite kaleessa keessattidha kan inni dhalate. Kana caalaatti fuudhna taanaan miira keessaa ba'uu hin dandeenye keessa galla waan ta'eef nu haa gahu. Galatoom. Buna kam jaalataa? Nama jibbu jiru. Yaa. Sukkaara. Itti maayisi. Okay. Enggak. Okay. Ati barbaadu fakkaata. Sukkaaraan dhuguun baaluu bunaa gadi buusu natti fakkaata. Wow. Galatoom. Obbo Guutaa waliin hariiroon keessan akkam? Guutaan kun isa kam? Guutaa jechuun oonarii dhaabbatanii keessan jedhuti. Utuu biyya kanaan bahin dura maqaadhaan dhagahaa ture. Qaamaan garuu arginu. Dhugumay jechuun walitti dhufeenya biraa or hariiroo biraan qabdanii?
Maali? Eessa deemte? Jira eessa deema jetteeti? Maal naan jettee? Yaadaan baddeetta bar. Maali? Yaadni dhabama jetteeti. Kun akkanumatti yeroo tokko tokko toon beekee yaadni callisee na fudhatee naan deema. Dhiifama maal naan jette ture? Obbo Guutaa waliin wal beekumsa biraan qabdanii isin jechaan ture. Yeroon elementarii baradhu xiqqoo na yaadadha. Garuu waa'ee isaa waan baay'ee yaadadha. Kanaafuu gara duubaatti deebi'ee waa'ee isaa sitti barbaachisaa natti fakkaatu. Tole. Egaa namni hojii waliin hojjetu wal beekuun gaariidha jedheni. Malee akkasitti dhiphattuuf miti. Naaf gala. Nama sababa jiraachuu keetii isa ta'e akka tasaa yoo of biraa dhabdee jireenyatti jiraattu hiika maalii qabaata? Obboleettii koo haadha koo boolla tokkotti awwaalee gaafan akkan jiraadhu yaadadhu. Ofii kootii isaan ajjeesee waan hin qophaa jiraachuu filadhe natti fakkaata. Ofittummaan natti dhaga'ama. Dhiisi maaloo akkasiin jedhee. Baay'een gadda. Kun akkamitti ta'uu danda'e? Akka itti inni ta'e anaaf iyyuu abjuudha. Kan koo adduma bira. Namoota ati lubbuudhaan jirtu fuudhee boolla qotee si awwaale ilaalaa jiraachuu caala wanti si dhukkubsu jira. Miiratti toos ta'e maal goota? Nama dachee handhuura kee irratti awwaalame irratti ofii taatii fandalalee akka toof gaabbaa jiraattu si godhe isaan. Fuuldura keettoo argitee maal murteessita? Agartee si qofa otoo hin taane waaqni iyyuu deebii dhabee na jalaa callise. Anis immoo waa gochuu akka hin dandeenye waan hin beekeefan. Tariitii guyyaan ani itti waa gochuu danda'u jiraatu hin dhufa jedhee taniin abdiin eegaa jira. Waan jechaa nama dhabsiisa. Maal jedhee maal akkasiif deebisuu hin beeku. Akka takkas naan jettu waan hin beekuuf malee deebii biraas irraa eegee miti. Nama miidhee of duratti ilaalaa jiraachuun baay'ee ulfaata. Akkas godhi jechuunis jecha nama dhabsiisa. Si qofa miti. Warrumti gurguddoo dhimmi kun isaan ilaallatu yoo awwaalaniitti irra taa'ani. Warra maaddii cubbuu irra taa'ee shiraanii ekeraa dhugaa dhabsiisee dubbisu irraa maal eegda? Gadadoo malee waa tokko iyyuu hin argitu. Ifama dhugaa. Waan ati yaadachuun barbaanne si yaadachiise. Rakkoon qabu. Kun bu'aa addunyaa kanaati. Gadadoon immoo miindaa dachee warra qajeelotaaf kaffaltudha. Dhugumatti kun gaaffii namni hundi biyya lafaarraa qabudha. Hundumaaf wati jira. Ela. Tole. Maal rakkoo jira? Lakki. Dhimma hojiif na barbaadaniiti. Yoo akkas ta'e deemi kaa. Rakkoon qabu. Har'ayyuu akka ittiin barbaadee si arge soo beektu moo? Jechuun waan na gaafattuuf fixxeettee dheetanii. Tole. Xumuruu baannus guyyaa biraa akka wal arginu abdiin qaba. Tole. Nagaan ture.